jedhee hin qoomaleef. Mootichi yommus Ziibaa hojjetaa Saa'ol waame. Ani waanuma kana Saa'olii fi maatii isaatiif ta'e hundumaa Meefiboo'eetiif akaakayyuu gooftaa kee Saa'oliif kenne. Inni waan ta'a ittiin jiraatu akka argatutti ati ilma kee hojjettoota keessa midhaan isaaf qotaa wanta lafti isaa baasus isaaf galchaa. Inni garuu ofii isaatii yeroo hundumaa maaddii koo irraa hin nyaata jedhe. Ziibaan ilmaa 15 fi hojjettoota 20 qabaa ture. Isa tokko dubbisa. Inni maal kan jedhu Ziibaan yeroo isaaf hojjettoota mana isaas yeroo isaaf kennu argisiisa. Hamma dhuma boqonnaa 13 lakkoofsa 13 dubbisa. Macaafni kun macaafota seenaa 12 keessaa tokkodha. Saamu'eel lammaffaa macaafota seenaa 12 keessaa isa tokkodha. Macaafonni seenaa akkuma laaltanii Iyyaasuurraa kaasee hanga Astiriitti. Kutaa kana keessa ammoo macaafni kun macaafa seenaa kan isa jechisiise seenaa Moshbee boqonnaa kanaa kaaftanii amma 21tti seenaa nama Moshbee argitu. Seenuma isaa argitu. Meefiboo'eet akaakayyuu Saa'ol ilma Yoonaataati. Yoonaataan iriyaa Daawit. Yeroo sana Daawit abbaan koo si balleessuudhaaf Saa'ol si ajjeesuudhaaf miliki jedhee yeroo meeqa du'a kan oolchee ture hin yaadattu. Gaaf tokko garuu waatu ta'e. Gaaf tokko garuu waatu ta'e. Saa'olis kufee Daawit teessoo qabatee otoo hojiitti fufee hojjetu sanyii Daawit keessa sanyii Saa'ol keessa namni hafee tokko jiraayii jedhe. Maarii gaafattee jedheen Ziibaa. Maa barbaaddee jedheen Ziibaa. Isaan bira hamaan irratti godhaniyyuu Yoonaataan waan gaarii tokko godheetu otoo gaariin hin deebi'inii fi sokke maal gochuufii qaba waan gaarii gochuufii barbaade maal waan gochuufii barbaade kana eenyu argitee naaf iddaadhe. Sanyii isaanii keessaa namti mana kee dhufuu qabuyyuu hin jiru jedhe. Maal jedhan badadheeru sun du'aniiru sanyiin Saa'ol. Namni tokko immoo hafeera inni immoo naafa. Maal sii godharee jedhe. Sababiin isaa seeraa keessattis seenaa keessattis kana dura ayyaanaa fi seera si barsiiseera. Seenaa keessattis seera keessattis namni naafti aarsaa sin dhiyeessu aarsaan sin dhiyaatuu fi mana moototaa sin seenu. Seeratu jaba. Seeratu jaba. Seeratu jaba. Leewwota boqonnaa 21 lakkoofsa 20 dubbisa. Namoonni nama sagal guutuu tarreessetu kana sarganii namni mudoo qabu aarsaa hin dhiyaasa, aarsaa hin dhiyeessu, aarsaan sin dhiyaatuu fi aarsaan dhiyeessuu qabu jedha. Nama naafa, nama qaamni cittaa'e, nama qaama hedduu qabu isa kan hundumaa waan sagal tarreessa. Leewwota gaafa dubbista. Kun hunduu achiin hin maluudha. Achumaan maal wayyanii jedhanii yaadan akkana jedhe. Eessa jireenya mana namaa jira kaan immoo. Naafa, lukka lachuu naafa. Mana namaa ta'a. Mana namaa jira. Mana si fayyada reena. Idduma jiru fidaarii. Kaleessaati bu'aa moo ba'aadha. Amma dureeru sirriitti dubbadhe. Amma immoo ba'aan taatu bu'aa malee jedha. Ameen. Ameen jedhi namni siira. Ameen. Ati hin jedhe kaleessa ba'aadhuma moo bu'aadha bara kee keessatti maal taatee jiraattaa barreessa tokko tokko jira. Bara jiraattu keessatti jedha. Bara jiraattu keessatti jedha. Waan sadi kun jedha. Tokko maal kaa'een darbee eegadha nadhee maal hojjadheen darbee jedhii yaadi jedha. Lama biyya sanaa otoo jijjiiramtee seenaa waa'ee kee maal jedhaa. Sadi akkati wanticha hojjanneef maaltu si dhoowwee barreessa Paastar Biinii namni jedhamu yeroo barreessu. Pirezidaantiin 40 Ameerikaan immoo jijjiirama namni fiduu barbaadu yoo jiraatte oddoo sirriin barbaadiin iddoon
jirtudha. Jijjiirama fidii. Bara sirrii barbaadi bari sirrii isumatti keessa jirtudha. Jijjiirama fidii. Nama sirrii barbaadi namni sirrii suma kan hojjetu. Inni gaa inni akka ta'e amma aftaan torba faala jiru inni akka ta'e isin gadee lakkaa'aati ilaala. Adii gurraacha adii bulcheedha jechuudha. Karaa biraati. Maal ta'ee jechuudha? Ila aggaamni salaaname ejjennoo salaana hidhannaa salaana. Bu'aa malee ba'aan taatu. Ameen. Dabal namni as keessa jenna wajjin jirtu ani bu'aa malee ba'aan ta'u jedhe. Ani bu'aa malee ba'aan ta'u. Yoo isin galee sagalee kun ganaa lafi keessa nyaataa. Amma xinnoo ishee arraba keessa na dhufeera booda qoonqoo sin seena laphee sin seena miira sin qabata qaama sin qabata booda wala lafaa si kaasa. Amiin jedhi maalooti. Ila namni kuni namni bu'aa ba'aa malee namni kuni ba'a ma naaf in hojjetatu hin qotatu lubti lachuu naafa mana namaatti galee mana namaa jira mootiin gaba akkana nan barbaada. Nama kami nama baate irata nama baate mana namatti gale nama baate siachi homani fayya dere harra baante yette buansi gola ene waga yamana nani mana moti tisi barbaadu moshbete ana gole malo gofta malan si gole dufe ana namakka sareedu amani nawamte gadi qoma ana namakka sareedu maana wamte na Waqar kofan si wangene imbarbaadam tere. Wai. Imbarbaadam tere. Akkam jenna sirriitti kan barbaade anas barbaade deemuuti. Maali jenna iddoon sitti jijjiiraa. Waaqayyo si barbaachisaa si jecha. Lammaffaa iddoon sitti jijjiiraa si jecha. Qabaduu na harkaafu. Sadaffaa sin naalchisaa si jecha. Maaliif na barbaade mootii jedhee namoo maaliif na barbaade ani nama akka saree du'aa maalanii babaasanna har'aa booda jedhennaan maasii akaakayyuu kee hundumaa biyya irraa ari'atan si dhaalchisaa jedhe. Maaloo waaqayyo si dhaalchisuudhaaf jiraate amiin jedhi maaloo. Maasii akaakayyuu keetii irraa ari'een si dhaalchisaa jedhe. Kanammoo ati hin qottu ati hin makartu hojjettoonni siibaa jiru eenyu hojjettoonni siibaa jiru hojjettoonni isaan nama 20 ijoolleen isaan nama 15 namni 35 hundiyyuu siif makaru kana booda siif galchuudha. Waaqayyo baatee beeku sibicha iyyuu miti hundi argaa tokko dhufeera. Ofirra si dabarsee waaqayyo warra hojjetan mana kee galchaarraa. Nama dhibu nama ani akka saree du'aa maal irraa fudhate akkana lamatti macaafni fakkeenya leenca du'eerra saree lubbuun jirtu wayyaa. Maqaa isaatu leenca malee du'eera dhimma hin baasu saree lubbuun jirtu immoo leeyyoo jettee nama dammaqsiiti. Namichi kun akkana saree fayyaa iddoo hin jedhe maannaa godhiif dhawaamte nama saree du'aa maalan godhaa bu'aa taataa jedhee. Yaa Waaqayyo eenyuun harka isaa qabu barbaadde boolaa ta'ani sagalee ergee Waaqayyo takka naga sarseen beeku. Ela sagaafsana lallabde iddoo kana ela sagaafsana lallabde kanan naate isa gaafsana lallabame kanan naate isa gaafsana lallabame kanan naata sanaan irra maqiirra garba gurraacha irra eessarra daawwadhanii isa gaafsana lallabame keessa kanan naate Waaqayyo baatee beeku irraa kaaftee ati ba'aan taatu bu'aa taata si jechaa. Mana orang sobat madragira dapat dengan fayya dusan isara jadi dia lawanesa. Era sagam karena tidak dalam kanan nate, kanan nate. Gapto kamu jangan berkata. Lama mana itu dapat dewa kayu lama berasi kabela. Isata mana itu sana si itu fadela jadi dewa kayu enan. Amin sendiri aku buat tu fade. Nanjibbe malam nanjibbe mandala kene. Acuman sabora torban dalam sana kene lagi ni. Haraboda. Untuk biasa itu sana. Untuk kalau si berbande. Indah Eka walu kalmana anjele. Saboda walda tu bicara tu walanso wal kaman ida walda futama furira kawa. Amen. Ida walda tu bicara tu walanso la jibbe kubate nakate. Raboda walda futama furira jatare. Amen. Adi wagga asli walda futama furira dargagota bakka dargagota tayro jachare tu. Nanti ada gota kana ragase yeroo sana waan taane annamte rakkina namte kagaaf tokko waldaa torbaatame tokko waamne tulasana garuufa waamne waldaa torbaatame tokko waamne tu konferansii qopheessi isa booda waraanii nurratti ga'e sirmaa waldaa nurraa fudhatanka dargaggoonni sirmaa kana godhanka sirmaa kana
fageessaa hin guungumne naan jedhe. Isaan achumatti hafan ani deeme kun ammayyu. Ammas immoo iddoon biraan eeggachaa dhaga'eera sagalee. Har'aa kaasee waaqayyo iddoo sitti hin tolle ani sii jibbee jechaa jira. Abbatiin mee barkoo isa miiraa hidhateera gabee kana. Maalinnaan wanta ati jibbite iddoo sitti hin tolle ani sii jibbee jechaa jira. Kanaafuu akkamitti jedhee akkamitti jenna har'aa booda hojjetaan siibaa fi ijoolleen siibaa hunduu mana keessiif hojjetaa ta'u. Dhaala godhe si kennana lafa akaakayyuu keetti si dhaalchiseera. Isaan namni 35 mana kee keessa hojjeta. Waaqni Abiraamii gara akka danda'an Abiraamii hin sadaatin giddiin qabin maalaan godha si wajjinan ta'a si eebbisa si baay'isa. Hojjettoonni Abiraam mana keessa kan hojjetan nama 18 loltoonni isaa nama 300 nama kophaa manaa ba'ee hanoo akkaman ta'a haala manaa koo miti kun obboleettii kooti nama jedhee haala manaa isaa namaa sarakkamee waaqayyo hojjettoota 18 fi loltoota 300 akka isaatti kenni. Ani beeku akka kennu waa ta'uu dandeessa. Ani beeku maalla qalamuu dandeessa. Ani beeku kaayyoo garuu qabna. Waaqayyo immoo akkana siin jechaa jira. Kophaa keeyyuu miti namatu ganda kee dhufee harkaadha. Maal si gargaaru walii warraa muudamuu daawwalanii. Maaloo kitaabanitti dubbisee jijjiirama fidu bitiin haakeen isa diyette borummoo ofii isaaniiti. Maal si gargaaru jedhu. Haleluuyaa. Dubbisuun barbaade itti jijjiiramuu barbaade maaloo kitaaba naaf mitiitti nan dubbisaa jennan lakkii yoo si jala jedhaniiru ta'e borummoo siibinuu maaloo atumtuu jijjiirama barbaadeemu atumtuu qo'attee guddachuu barbaadeemu atumtuu qo'attee piroofeesar ta'uu barbaadeemu sibiraan naafadhaa jedhu guyyaa biraa daawwalanii sibiraan naafadhaa nuyi. Haleluuyaa. Ammati daawwaltee bilbila isaanii cufatu narramu waaqaamuu dammoo keerratti daawwatu jedhu. Waaqayyo irraa kaasee bilbila kee gabaatti haa baasu. Akkamitti mootota bira dhufee namni akkana mootota bira kan taa'an warra suufiiti. Mootota bira kan taa'an seeftii mootiin eeggate kan eeggatantu mootii bira taa'a. Gaafa si waamee mitu sana wali. Amma waa'ee nama moshikotti rakkatee waaqayyo irra meemmisa santi fakkaate. Waaqayyo dhuga baatu kooti nan isa amanaa. Inni warra suufii mootii bira taa'an dhiisetu isa lukan qabne isa qaama hir'u fidee mootii bukkee teessise waan. Ati sireenyu kana booda qaaqaa qabaatinihi ani wajjin maaddii nyaatta ani wajjin cabsatta malee har'aa booda qaama hir'inni keessatti dhaga'amu. Har'aa booda warra Baga kata cakana magata buusee mogloto. Har'aa booda wanta ittiin ceephaan tokko sitti dhaga'aman akkuma warri soofii mootii bukkee ta'an atis bukkee teessa. Ambiraawo wajjin nyaata. Waaqayyo lafa sitti jijjiira namaa. Ameen. Waaqayyo waan ati yaaltee dadhabde kana booda har'aa booda moofii itti darban sin jedhana. Ameen. Kanaa booda jijjiiramni tokko dhufe. Yeroo tokko akkas ta'e ileen keleen beektu ija qabdu gurra qabdu hin dubbattu. Yuunivarsiitii Keeniyaatti namni tokko faadhaan eebbifame garuu ishee. Haati kun ajjeesuudhaaf yeroo isheen irratti yaaltee yeroo afur gurguddaa ture jette. Nama gurra hin qabne dhalattee gaafa guyyaa 18tti kan duutu kan jaamtes kan lubbuu dadhabdes. Ilaa hin dhageessu. Barsiisaa mee barsiisaa nama nageenye dubbise kana lala hin dhageessu hin ilaaltu hin dubbattu. Kana barsiisuu nama ulfaatu lalaman. Barsiisaa dhas. Kana barsiisuu nama ulfaatu lalaman. Nama kana barsiisu. Garuu gaafa isheen eebbifamtu yuunivarsiitii Keeniyaatti tokko faadhaan gaafa isheen eebbifamtu barsiiftitti ishii barsiiftee xumursiiftetu eebbifame carraa jalqaba. Maaliif jennaani? Namuma kan akkamitti kana qixxee jijjiirama irratti fiddee ati akkamitti jijjiirama irratti goote ati akkamitti nama kana tokkoffaa goote ati kan jedhudha inni guddaa. Garuu isheen akkana dirree waraana sammuu kan jedhu kitaa gaafa dubbistan inni waa'ee kan achi keessatti waan baratta wayyaa adda waan achi keessaa dubbistan. Namni qaama hir'ina miti jetti mul'ata dhabuudhaatti. Mul'ata dhabuudha malee qaama hir'uu ta'uu miti nama gadi kan godhu jetti.
Inni jiratu hojjettuun kadhattuun kaatuun dammaqtuun qorattu. Wanti kun isin kaasuma achi deemaa jira. Namni kun narratti baataati jettee haati yeroo ajjeesuudhaa kaatu ishin garuu biyyaafuu bu'aa taati. Haleluuyaa. Maalooti bu'aa malee ba'aan taatu har'aa booda. Namni paastor Niimoo argitanii beektanoo jiraattanii harkaan qabu lukaan qabu Niimoo garuu tajaajila. Barkuma namaaf kudha kitaaba namni biraa barreessa tokko irraa kan dubbise miseensa miiliyoona tokko tuqaa sadii kan qabu isadha. Paastaroota wangeelaawwata 100 qacare yeroo sana waldicha wangeelaawwata 100 qacare inni immoo akkana jedhe ulluudha baggoo kan jedhu sun inni immoo akkana jedhe yeroo torba nama harkan qabne lukan qabne maal godheen bara koo gushee jiraachisa jetteetu haati isaa yeroo torba ajjeesuu kaate. Ilmoo wali maaliif ajjeesuu kaate? Kuni baarakaa maal godheen nama harkaan lukan qabne bara koo guutuu gushee jiraachisa. Garuu inni harka haadha isaa irratti namni har'a achitti qixxaa'ee achitti amanee akka qorattoonni lafa kaanitti yeroo sana namni miseensa kanaanii miseensa miiliyoona tokko qabu hin jiru. Waldaa kana qabu hin jiru. Si'a tokkotti taatota 100 kan qacare hin jiru. Yoo biil ta'e malee inni misheena godhe malee waldaa kan ta'e inni waldaa namarratti qacaree muude barsan. Namni akkamii namni kun naman ta'u jettee haati ajjeesuu kaate. Namni kun naman ta'u jettee haati ajjeesuu irratti yaaddetu biyyaa bu'aate namnu gara isaatti baqachuu jalqabe. Namnu sarara dhaggeeffachuutti fiiguu jalqabe. Maaltu beekaa? Ati beektu malee Waaqayyo beekaa raawwii fuudhuudhaaf harka isaa hiixateera gargara. Otoo ati beekamiinitii fi otoo naannoo keessa hin beekinii fi otoo ati hin beekin Waaqayyo baatee gargara kana carraa kee nama kanaa kaasa. Isaa booda haati ajjeesuudhaaf taatee qaanufte. Haa tokko Eliyaasaan si yaadachiisa. Maaloo duufanii midhaan xinnoo shanaa kennii nan beela'ee dhaqi bishaan fidii bishaan biratti immoo qixxaa fidennaan lakkii nyaannee duunaa jette hin jiru jette hin beektu. Akkas jedheen hin duutu dhaqi fideen. Maaloo ati immoo isaanitti dabalamtee nutuu nyaannee duudhaaf ennaan hin duutu. Ani bu'aasii ta'uu fan dhufe malee du'aaf sababa ta'uun dhufneere. Mannatti seentayyuu irraa booda sababa keetiif ulfinaa isaa booda waan nuti nurraa bittiltee fidde. Yeroo bittiltee fiddu ammas hin tolchiti hinnu ammas hin walti hinnu ammas hin kenniti hinnu ammas hin gooti hinnu maa namichi Eliyaas kun raajiin kun edaan ba'aa ta'uu namne bu'aa ta'uudhaaf dhaqe. Har'a galgala kana mandara wayii seenta waldaa wayii seenta tajaajila wayii kaata lallaba wayii kaata obboo ta'ee deemta Waaqayyo sababa eebbaasi godhaa siin jecha. Ameen. Kana nyaatee du'an kana nyaatee duutu kana nyaannee itti furnaa. Maalannan hakkati duutu ba'aa ta'uu fan dhufe doon taane hakkati jiraatu sababa ta'uu fan dhufe. Har'aa kaasee maqaa Yesuusiin sababa faarfannaa keetiif namni haa jiraatu walgaara. Sababa lallaba keetiif namni haa jiraatu walgaara. Sababa lallaba keetiif bu'aa guddaan biyyaaf haa ta'u. Wanta kunti isinii dabalamas. Ba'uu boqonnaa nama dubbisaamee guutummaa isaa. Tokko lama hanga kun tokkotti dubbisaame. Seenaa beektan seenaa qabatamaa argitu jechuudha dhaggeeffatu. Seenaan sun seenaa Museeti. Ji'a sadii hoosiftee dadhabdee wajjin du'uurra mucaan kun anis du'eenis du'uudhaaf sababni guddaan narra dhufeera ba'aa guddaan narra bu'eera kanaa mannaa mucaan ala gabbaa yaattan geessee gata. Yaa garaa dhala warra dhala qaban malee madargaggoota garuu dhiisuu danda'a garuu akkamitti naan dubbatu. Garuu seenaan lubbuun siifaa galu seenaan alaa sii galu baate. Seenaan lubbuutiin siifaa galu. Inni akka galmalee jaalattoota otoo laaltoota sirratti ajjeesan. Otoo laaltoota sirratti toof ajjeesu ga'e. Dhaladhaa ji'a sadii dhoksite abbaan ishii obsanii
ittisanii waan godhannamna laga bayaatti keessanii gata maa kuni sababii isaatiin nutu du'uudhaaf sababii isaatiin inni bahaan irratti ta'eera baataatu garuu bu'aa taata malee waan isaan beeku namni cubbuun gasi dhoree ani si achoomaan rabbamu jettoo jiraate dafi bay cubbuu arga gatiin cubbuu du'aadha mindaan isaa du'aadha namni garuu hani irraa booda nan danda'a waaqayyo na dandeessisa biyya miti biyyoota na eeggata lafa miti lafoota na eeggata Itoophiyaa miti addunyaa na eeggata namni jette inni Musee wajjin ta'e waaqayyo galaana gargar kutee seera shabbarreessee 40 sadii kadhatee waaqa isaa dhaggeeffatee namatti dubbatee nama akkamiitii namni kuni nama haati ani wajjin du'uufani ba'aan irratti ta'eera kana booda jettee keessatee laga abbayyaatti gattetu ba'aa miti bu'aa ta'e biyyaa yaadadhaa gasiin Musee tokko kija siin Musee naa yaadadhaa gara keessatti deemuufan Museen namni ani si achi Baga asumtaa'ee duudha waa abbaa ta'e dinqisiif hojjetee dinqisiin hojjeta waaqayyo seenaa Museen jalqabaa isumaafuu dinqiis hojjetame maa jennaani haati kaleessa ofiifi harma shiidhii siftee gachisiifte mindaadhaan hoosisuu jalqabde silaa haati mindaan hin guddiftu tolma guddifti gaafa garuu waaqayyo baanuma namarraa kaasee bu'aa nama godhu haati nama gatte deebitee mindaadhaan guddisuu jalqabde nama ajjeesuudhaan karoora baasetu manumsaatti geessee guddachuu jalqabe har'aan hin beekan waldaa keessatti hafuura kee ajjeesuudhaan kaanii nuta naannoo keessatti hafuurri kee ajjeefamuu keelata hidhaa kee hidhaan hafuura kee ajjeesuu kee jirata atuun dandeettii kee dadhabde ofirra gaddeesseettata harki tokko garuu waaqarraa dhufee gara kana harka keetti bu'eetu miila keetti bu'eetu har'aa kaasee inni du'e Musee wajjin teessu wajjin har'aa kaasee inni Musee gargaare sin gargaara inni harka isaa qabarka kee qaba mi harka koo qaba irraa harka koo qaba atis dabar harka koo qaba haleluuyaa ati guddii dha ameen yee kay daabata ani guddii dha dubbatu ani guddii dabalatu ani guddii afur qulqulluu mucaan guddii dha naan jedhe ameen guddii dha naan jedhe ameen in argitu nama kana guddii dha naan jedhe qulqulluu dabala ati guddii dha naani dabala amma sedani dabala amma sedani tak Ate weddiidha. Nama nana ate weddiidha. Ate weddiidha. Waaqni Musee baanatti taateettee haati gannaan bu'aa godhe siin isa dhannaa jalqabaa jechaadha. Isaan fakkeenyatti ittiin jajjabaattudha har'a Waaqayyo waa'ee keetiif dubbachaadha. Tertutup baik kita ke waktu dunia manis. Mata kiri cantik. Saya lagi fasu. Siapa kau? Tiada dema, siapa kau doning dema? Nana agam sudah. Maden nani? Karan tiada populata ada dalam medoni tu dia. Karan muna ada bani rada dia sini tu murah. Karan apa betul bani? Ia dia berkata sini tu. Karena bicara motor tadi, namni edun abba yang dia kesuamani fardu terdu kerajaan dunia nasi. Karena namun edun kasar. Yeroo duma ebunke beekuda barachuda namni nama shirramte maaliifan iddoo kana geenyanis baradhe kan jedhu murtoo kee waaqayyo garuu kana nan godhaa. Waan sabni kun kitaaba samsamee 40 ol yeroo narka kee galuun argaa. Kitaaba samsamee ta'a. Kuma 40 ol maalin naa waaqoo kana
karaa keenya kitaaba namatti kennamu dhabe amanuu dadhabne nama amanamaa dhabne jedhanii namni kan qotu dargaggoonni kan qotan namni hedduu kan itti jijjiiramu samsamee biyya wayii kan jiru sittan kennaa jedhe Waaqayyo. Iyyafatanii muusitti harka gara kitaaba. Isin gooftaan baraadha. Waggaa kunnan kana paastar Masonee faana giinqii totota yaalaa irru amboo paastar Nugusee kaatan dhufani paastar Nugusee nama hedduu beekas keessa. Achumaan afurii qulqulluu akkasanaa jedhe. Hamma fardaa maalaan afurii qulqulluu akkasanaa jedhe. Waan isaan beeku karaan cuccufaa wayii jira. Karaan cuccufaa kana akka urreessee danqaa caccabsee namoota immoo baasee deemsisuun ilaalaa jira. Afurii qulqulluu akkasanaa jedha tun. Oolu taa'uudhaaf hundi kennan gadi ulluuquudhaa fi gadi dhiyaateera. Garuu harki koo danda'a caccabsee si dabarsa. Garuu harki koo danda'a urreessee si dabarsa. Ilaa ati akkana jettaan namni torbas keessaa kana jettaan. Ani mul'atan qaba malee baay'atan qabu. Namni waadaa naa galee na haareera. Ani mul'anni koo fagoodha. Dandeettiin koo mooxinnoodha. Ani kaayyoon koo dheeraa. Garuu danda'ee galma ga'uu danda'u. Maal wayyaa jetta? Waaqayyo mootina eegshaayira. Isa bira dandeettan sii bu'aa isa bira dandeettan sii faruudha. Shika hiba. Galgala kana baatee beekon inni Musee dhaabbaadhaan rukute. Galgala kana moosii faruudha jechaadha. Waaqayyo Musee teessisuudhaaf saba Israa'el kumaatama dhibba jaaf kuma shani dhibba shan teessisuudhaaf galaana rukute. Siin immoo Waaqayyo kana siin jecha galgala kana waan dura kee dhaabatee sii faruudha. Baga kakaacha kana maglawu. Mando hiba shekra baga diha. Haraka sema na dhuftan ka Yesuus. Wanta tidadabde kana dhabat. Wanta tidakabuda dabde oflaga tese. Humna ni loli chati kasia uraya. Ama cala miiruma takkan boleh fakkaata. Maqaa Yesuus Kiristoos ini Habibti anani jinan jalu, soli anani jalu, dekat apa sih tak kamu tuh kan? Amin. Elam masih nenek ke? Aku dulu atau kalau tak sih? Aku dulu atau kalau tak sih? Harga nama sansara tak ceturan aja. Apa mana kursi mana munar aja. Mana ni? Harga tidur sana harga kesa sih kami. Harga tidur sana harga kesa sih kami. Harga gara-gara serang kuta. Yeroo nama babbalu moo akkana dubbata harraabana daangaan kee jiru dhibbinni kee jiru yaaddoon kee jiru rakkinni kee jiru wadhaasoon kee jiru maqaa Yesuusin si babbanameera ati bayda. Ameen. Raabada nama maatuura liba. Kaasuura liba hadiina makaatuura labada nama maatuura. Petrus tolan nabu afuri gurguru nama tarabu. Afuri gurguru nama rabu. Harraabana asin Samaria, asin Yuda, asin Ibo, biyyoota garaagaraa jira. Yuudaan gidduu galatti marfamtee jirti. Waan marfamtee gidduudhaa hafuurri qulqulluun warra si kaasa. Saatii godhee isinii kadhadha. Saatii keenya. Isinii lallabuudhaaf fedhii guutuu qabu. Karena ada posisi kalau dasar ini. Dapat kota.